Raafamni guddaan ta'uuf jira. Kana keessatti amantoonni qophaa'anii fi ibsaa isaanii qabatanii jiran raafama kana keessa boqochuuf jiru. Akka saba Nanawwee har'as yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Lapheen amantoota koo jiidhaa fakkaataa garuu gogaadha. Keessattuu dachee Ameerikaa fi Itoophiyaa keessatti kan argamtan Waaqayyo qophaa of eeggadhaa isiniin jedha. Uummanni koo isa hamaa sanaan wal makee jira, gargariin fo'aa yerichi ga'eetu jira. Amantoonni garuu qophaa anarraa kan fagaattanii fi ajaja koo kan diddan yaada garaa keessan geeddaradhaa jedha jechuun raajii Lammaa Asaffaa ergaa ariifachiisaa dubbataniitu jiru. Faarfattuu Makliit Girmaa dhukkuba kaanserii dhiigaatiin qabamuun rakkinaa fi dhiphina guddaa irratti kuftee jirti. Gargaarsi akka isheef taasifamuuf watwaatamaa jira. Hospitaala Xuqur Ambassaa seentee wallaansa eegaltuus yaala fooyya'aa argachuu akka qabduu fi dhukkubni ishee hammaachaa waan jiruuf biyya alaatti yaalamuu akka qabdu ogeessonni fayyaa Xuqur Ambassaa beeksisanii jiru. ኢየሱስ ሰላሜ ለኔ ኢየሱስ ደስታዬ ኢየሱስ 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 Geepni kubbaa miilaa addunyaa bara kana biyya Kwaataaritti qophaa'ee bofa walitti dhufan lamaan fakkeeffamuudhaan bocame. Geepha kana ija qalbiin yoo ilaalte bofa kobraa lama kan mataan wal tuqanii jiran argita. Akkasumas ofirra maramee kan jiru maraan qaama bofoota kanaa lakkoofsa 666 ifatti mul'isa. Seexanni xibaaraa fi icciitii gadi fagootti dhimma ba'uudhaan ergaa isaa addunyaa kanaaf hima. Xibaaraa fi icciitii geepha kubbaa miilaa addunyaa 2022 duuba jiru. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee sin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya akkuma mata duree oduu jalqaba irratti isin biraan geenye oduuwwan keenya irraa keessatti oduuwwan gurguddoo sadii isin biraan geenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenya gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nu qoodaa jechaa qophiilee keenya ispoonsar gochuu kan barbaaddanis yaada keessan koomentii irratti nu qooduu ni dandeessu. Karaa fuula websaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan keenya barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u tokkummaan nufade bi'u jaalali nufade bi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Faarfattuu Makliit Girmaa dhukkuba kaanserii dhiigaatiin qabamuun rakkinaa fi dhiphina guddaa irratti kuftee jirti. Gargaarsi akka taasifamuufis watwaatamaa jira. Obboleettiin keenya jaallatamtuu faarfattuu Makliit Girmaa dhukkuba kaanserii dhiigaatiin rakkachaa jirti. Hospitaala Xuqur Ambassaa seentee wallaansa eegaltuus
Yaala fooyyaa argachuu akka qabduu fi dhukkubni ishee hammaachaa waan jiruuf biyya alaatti yaalamuu akka qabdu itti himamee jira. Yaalii biyya ormaatti taasisuuf dandeettii maatii ishee ol waan ta'eef lubbuu obboleettii keenya baraaruuf deeggarsa keessan nu barbaachisaa jechuudhaan suuraa ishee maxxansanii turan Kiristiyaan Tuub karaa fuula feesbuukii isaanii. Guyyoota muraasa gidduutti goofandimii funaanameefiin qarshii 300,000 ol kan walitti qabameef yoo ta'u tiktookiidhaan galgala tokkotti qofaa qarshiin miiliyoonii 1 ol walitti qabameefis jira. Faarfattuun kun faarfattuu jaallatamtuu fi tajaajila irratti argamtu yoo taatu ammas deeggarsaa fi yaaliidhaaf gara biyya ormaatti imaluuf jiru. Kadhannaa fi maallaqa keessaniin cinaa dhaabbadha. Namoonni maallaqaan bukkee dhaabbachuu barbaadan baankii daldala Itoophiyaa 1,2297,67,503 Makliit Girmaa Ginjoo. Maallaqa keessan malees kadhannaa keessaniin bira dhaabbadha. Gara odeessa keenya naasisaa fi sodaachisaa dammaqsaa ta'e lammaffaatti yeroo darbinu daawwattoota keenya akka saba Nanawwee har'as yaada garaa keessanii geeddaradha. Lapheen amantoota koo jiidhaa fakkaata garuu gogaadha. Keessattuu dachee Ameerikaa fi Itoophiyaa keessatti kan argamtan kiristiyaanonni Waaqayyo qophaa'aa of eeggadhaa isiniin jedha. Uummanni koo isaa hamaa sanaan wal makee jira, gargarin fo'a, yerichi ga'eera. Amantoonni garuu qophaa'aa anarraa kan fagaattanii fi ajaja koo kan diddan yaada garaa keessan geeddaradhaa jedha Waaqayyo jechuun raajii Lammaasaffaa ergaa ariifachiisaa kana dubbatee akeekkachiises jira. Raafamni guddaan ta'uuf jira dachee Itoophiyaa irratti. Kana keessatti amantoonni qophaa'anii fi ibsaa isaanii qabatanii jiran raafama kana keessaatii boqochuuf jiru. Anis isaan nan simadha. Warri didan garuu rukutamuuf jiru. Dammaqaa waldaan kiristaanaas dammaqii ani sitti dhufuufan jira dammaqisiin jedha jechuudhaan raajii Lammaasaffaan dachee Ameerikaatii akka deebi'an dubbatee jira. የህዝቤ ልብ ግማሹ ንጹህና ነጭ ነው ግማሹ ጠቁሯል የተከፋፈለ ልብ ስለሆነ ነው። ስለዚህም ህይወት ሁሉ ድርቀትና ልምላሜ ተቀላቅሎ ነው ያለው። እኔ ከዚህ በኋላ እነሳለሁ እንደ አውድማ ነው መሰራው ይላል የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር። ወገኖች በአብያተ ክርስቲያናት በግልም በብዙ ሁኔታዎች ተመላልሼ ባገለገልኩባቸው ወቅቶች መንፈስ ቅዱስ በብዙ መልክ ይሄንን ኮንፈርም አድርጎልኛል። በተለይ ለሶስት ዋና መልእክት ተቀባዮች በአንደኛ ደረጃ እንደ ማስጠንቀቂያ ለአሜሪካ ምድርና በአሜሪካ ላለው ህዝብ ለዲያስፖራውም ለተወላጁም የአሜሪካ ህዝብ፣ በሁለተኛ ደረጃ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢትዮጵያ ሀገር፣ በሶስተኛ ደረጃ በዚህ ዘመን ላለች ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ተናገረኝ። መልእክቱ ሲጠቀለል ተዘጋጁ የሚል ተዘጋጁ ይላል የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር። ህዝቤንና ምድሪቱን እንደ አውድማ በአውድማ ላይ እንደቀረበ ስንዴና ገለባ አከማችቻለሁ። ድብልቅልቁን የማጸዳበት ዘመን ነው። ቅልቅሉን የማጠራበት ዘመን ነው። ከግለሰብና ከልጆቼ ጀምራለሁ። ፍርድ ከቤቴም ይጀምራል። በቤተሰብ እቀጥላለሁ። በአብያተ ክርስቲያናት እቀጥላለሁ። በብሔሮች በአገሮች እቀጥላለሁ። በምድር ሁሉ ዙሪያ የማጥራት ጊዜ ነው የሚሆን። ምክንያቱም ልጄ ቀርቧልና ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተዘጋጁ ይላል። ልጆቼ ሆይ ተዘጋጁ ይላል። ከኔ ራቃችሁ ተዘጋጁ ይላል። እምቢተኞችም ተዘጋጁ ይላል። ድምፁ ተዘጋጁ ይሁን እንጂ ውድ ወገኖች የዝግጅቱ ፍጻሜ ሁለት አይነት ነው። ወይ ምስራች ነው ወይ ወዮ ነው። ወይ ምህረት ነው ወይ ቅጣት ነው። ወይ ልማት ነው ወይ ጥፋት ነው። ወይ በረከት ነው ወይ ድርቀት ነው። ከፊት ይሄ ነገር አለ።
የእግዚአብሔርን ክብርና የእግዚአብሔርን ሥራ ፍሬያማ የሚያደርገው የኔና የናንተ ምላሽ ነው። ውድ ወገኖች ምላሻችን እውነተኛ ዝግጅት ይሆን። እምቢተኞችም ለመቀጣት ተዘጋጁ። ልባችሁን የመለሳችሁ ለምህረት ተዘጋጁ። አስጣዳፊና አስቸኳይ ክስተት በዓለም ላይ ይሰማል። ራባሻ ካላዲ ደገደበ ፔደገራ ባሻ ካላዲ ደገደበ ፔደገራ ባሲያ እግዚአብሔር ለዚህች ለአሜሪካ ምድር ተዘጋጂ ይላል። በምድር ሁሉ ዙሪያ ክፉ ዘር ይህች ምድር ዘርታለች። ክፉ መንፈስ ክፉ ዘርን ዘርቷል። ስለዚህ ይህች ምድር ወደ እኔ እንድትጮሁ ጠይቃለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ማርኩ፣ ለመማርም ዝግጁ ነኝ። እንደ ነነዌ ዛሬም ቢሆን እምራለሁ። ነገር ግን ክፉ አመጽና የክፉ መንፈስ ሥራ እየጨመረ መጥቷል። እንደውም ወደ ቤቴ ደንብ በማውጣት አምልኮና ክብሬን ለማገድ ወስነዋል። በክፉ መንፈስ ግፊት ስልጣንና ከፍታ የሰጠኋቸው ስሜን ያወቁ በዚህች ምድር ላይና በዓለም ሁሉ ዙሪያ መሠዊያዬን ለመርገጥ በተቀደሰው ስፍራም አውሬውን ለማስቀመጥ እጅግ በወራትና በጥቂት ጊዜያት ዝግጅት ላይ ናቸው። ስለዚህ በቤቴ የምትሰሩ መሪዎች፣ ወደ እኔ የምትጮሁ ሕዝቤ ሆይ ጉዳዩ እንዲህ ስለማይቀጥል ተዘጋጁ። እኔ ቅጣትንም አደርጋለሁ። እንዳይቀጡ ለዚህች ምድር ማሩ፣ ወደ እኔ ጩሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቀይ መስመር አልፈሻልና አንቺ ምድር ተመለሺ ይላል። ይህችን ምድር እግዚአብሔር ተመለሺ ይላል። በሁለተኛ ደረጃ ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ተናገረኝ። የምጥ ጊዜ ነው፣ ነገር ግን የምስራች። ከዚህ ምድር ይህች ምድር ታልፋለች። ከዚህ ምጥ ይህች ምድር ታልፋለች። አዋላጁ ልጄ፣ ፈዋሹ ልጄ፣ ዶክተሩ ልጄ ያገላግላታል። የልጄ ምጽአት ቀርቧልና ሪቫይቫል ይወለዳል። ፈዋሹ ልጄ ነው። መንፈሴ ይመጣል። የምስራች ዓለም ሁሉ በተናወጠበት በዚህ ዘመን ለዚህች ምድር እረፍት ይሆናል። የምስራች ለኢትዮጵያ። ብዙ ወደ እኔ የጮኻችሁ የምስራች ጊዜ ነው። ቅጽበትና አጭር ዘመናት ታላቅ ክንዴን በዚህች ምድር እገልጣለሁ። ብዙ ባሪያዎቼን በተአምራትና በክብሬ በታላቅ ኃይል አገኛለሁ። ምናልባትም ስሜን ያላከበሩ ብዙ ባሪያዎች ከመድረክ ገለል የሚሉበት ጊዜ ቅርብ ነው። እምቢ ካላችሁ ራሳቸውንና ግራ ቀኝ የማያውቁትን እጠቀማለሁ። ምድረ ኢትዮጵያ ያላችሁ ቤቴን የምትመሩና የኔ ባሪያዎች ተዘጋጁ። ብትመለሱ ምራለሁ፣ በእናንተ ክብሬን ገልጣለሁ። ነገር ግን ትልቅ ሪቫይቫል ከፊት መጥቷል። ለዚህ ራሳችሁን አዘጋጁ። akka kanatti ittiin fufu yaalammiilee Ameerikaa yaada garaa keessan geeddaradhaa sarara diimaa koo darbitaniittu hin deebitan yoo ta'e baduuf jirtu deebi'aas jedha Waaqayyo jechuun itti dabalaniis dubbatan namni kun. Sabni Itoophiyaa ammoo yeroon ciniinsuu kee ga'uuf jira. Indarbaa deebi'aa yaada garaa keessanis geeddaradhaa. Yoo tole jettanii deebitan isinittiin fayyadama. Yoo diddan garuu nama dubbachuu hin beekne nan kaafadha. Ittis nan fayyadama. Yoo diddan garuu ni adabamtu. Yeroon kun hin darba. Raafamni guddaan isin irratti ni dhufa. Kun qophaa'uu kan isin yaadachiisudha. Kanaafis dammaqoo ta'a. Ibsaa keessan bobeeffadhaatii qophaa'a. warra ibsaa isaanii bobeeffatanii fi dammaqoo ta'anii dhaabbatanii jiran aannan dabarsa. Hiyyeessotaa fi dhaboodhaaf yeroon falmuu ni argitu. Yeroon dhugaa mul'isus ga'ee jira. Waldaan kiristaanaa dammaqi. Furtuu qabattee jirtu kana banii ittis fayyadami. Ati garuu furtuu kee qabattee rafteetta. Dammaqii hirriba kee keessaas ka'e. Yaa warra maqaa koo beektan yaa geggeessitoota waldaa kiristaanaa Itoophiyaa kunoo dammaqaa. Furtuu isinitti kenname kana fayyadama.
ani dhufee balbala keerra ga'eera. Dammaqaa warra deebi'an ani isaan nan fayyisaa. Ammas yeroon isiniif jira, labsiin haaraan isiniif ba'aa jira. Qophaa dammaqaas isinin jedha. Amantoonni dammaqaa yeroo koo eeggadhaa gara koottis deebi'aa jedha jechuun raajiin kun ergaa hatattamaa kana dubbatanii jiru. Waaqayyo guyyoota gara dhumaatti hojjetoota amanamoo ni kaafata. Ergaan gara kootti deebi'aa jedhu kun ergaa sirrii Waaqayyo biraa ta'eedha. Kan gurra qabdan dhagaa. Waaqayyoon gara kootti deebi'aa, yeroon koo ga'eeras jedha. Gara isaatti haa deebinu. Addunyaa keenya irratti seexanni ulaawwan argate hundumaan kaayyoo isaa fi mul'ata isaa beeksifachuu erga jalqabee bubbuleera. Xibaaraa fi icciitii geepha kubbaa miilaa addunyaa waancaa 2022 Kaataaritti geggeeffamaa jiru duuba jiru mata duree jedhuun namni Waaqayyoo Oliifan Margaa icciitii addaa tokko isinii maxxansee jira. Geepni kubbaa miilaa addunyaa bara kanaa biyya Kaataaritti qophaa'e bofa walitti dhufan lamaan fakkeeffamuudhaan bocame. Geepha kana ija qalbiitiin yoo ilaalte bofa kobraa lama kan mataan wal tuqanii jiran argita. Akkasumas ofirra maramee kan jiru maraan qaama bofoota kanaa lakkoofsa 666 ifatti mul'isa. Seexanni xibaaraa fi icciitii gadi fagootti dhimma ba'uudhaan ergaa isaa addunyaa kanaaf himaa jira. Seexanni maaliif hojii isaa icciitessee nutti hima? Gaaffii jedhuu gaafachuu malta. Seexanni tasuma ani seexana jechaa dhalootaa buufachuuf waan hin dandeenyeef xibaara yookaan icciitiin dhalootaaf ergaa isaa dabarfataa hojii isaas hojjetata. Seexanni dhaloota wallaalchisuuf macaafa qulqulluu keessatti guutummaa Waaqayyootti of fakkeessuuf yaaleera. Gara mata duree kootti yeroon deebi'u, geepni baranaa seexanni addunyaaf dhiyeessee matuma isaati. Seexanni baranaa addunyaaf geepha ta'ee of kenneera. Kun hawaasa golgaa duubaaf ergaa jabduu qaba. Sammuu banameen yoo itti yaaddan aarsaa jalqabaaf dhuma ta'ee addunyaa kanaaf kan of kenne Kiristoosidha. Kunis kennaa gati jabeessa Waaqayyoo ilmaan namootaaf kenneera. Haa ta'u malee mormituun Kiristoos gola jiru kamuu seenuun hanga tapha kubbaa miilaatti yoo danda'e addunyaaf kennamaa ta'uu barbaada. Kennamsi lama hin jiru. Seexanni Kiristoosiis ta'uu hin danda'u. Garuu Kiristoos isa jireenya kennu fakkaatee du'atti dhaloota geejibuuf dadhabbii tokko malee sobaan ni hojjeta. Bocni geepha kubbaa miilaa addunyaa bara kanaa akkuma jiruun waaqa tolfamaa Ba'aal irraa fudhatame. Garaa waaqa tolfamaa Ba'aal irraa bofa kobraa walitti dhufee lamatu jira. Kunis kallattiin boca geepha kanaan kan wal fakkeeffamedha. Waaqni tolfamaan Ba'aal waaqa hawaasa ba'a giddu galeessaa durii hedduu keessatti waaqeffamuu, keessumaa waaqa warra Kanaanotaa jedhamuun beekama. Israa'eloonni yeroo garaa garaatti waaqa tolfamaa sanaaf sagadanii jiru. Salamoon yeroo Waaqayyoon dhiisee waaqa tolfamaa kanaaf iddoo aarsaa ijaare. Gediyoon gaafa lola Waaqayyoof ba'ee dursee iddoo aarsaa waaqa tolfamaa kana barbadeesse. Waaqni tolfamaa Ba'aal mootii sagalee cimaa qabuu fi humni namootaa akka hin mul'anne godhu, akkasumas seexana leegoonota 66 irratti aangoo qabu jedhamuunis beekama. Akka komentaatoroonni wangeelaa geepha kana ilaalchisuun yaada kennaa jiranitti, geepni kun kan agarsiisu biyyoonni sooreyyiin addunyaa kana dibaabee lama jalatti wal qoodanii jiran gara gaaddisa tokkicha waaqa tolfamaa Ba'aal jalatti ni tokko mu'abdii jedhu agarsiisas jedhu. Kun ammoo seexanni wal dura dhaabbannaa mootota biyya lafaa kana tokko malee ergaa isaa akka bakkaan gaatuuf isa gargaaras jedhu. Paaster Kiriis illee yaaduma kana gabbisuun dubbateera. Gamanumaan biyyi geepni kun itti galu yookaan kubbaa miilaa addunyaa 2022 kan injifattee geepicha fudhattullee xiyyeeffannaa komentaatorotaa keessa galtee jirti. Tarii biyyi geephi kun itti galuu dura teessoo hawaasa golgaa duubaa kanaa kan walitti qabdu taatis jedhamaa jira. Bara kana geepha kubbaa miilaa Kaataar qopheessite irratti taateewwan argamanii hin beeknetu argame. Innis guutummaan guutuutti Waaqayyicha bara si'anaaf yeroon iddoon kennamutu argame. Seexanaaf afaan taanee dubbannaa mirga dubbii nuuf eegaa jechuun
Battoonni biyya yeroo jalqabaaf wangeela Afrikaatti lallabdee foolataa turan. Wangeelli isaan biratti rakasee seexanni yaada garaa isaanis argate. Uumamas jallisan, uumaas balfan. Egaa taateen kun hundi agarsiiftuu biyyi lafaa kun gara abbaa ishee seexanaatti imalaa jirtu ta'uu isaati. Kiristaanotaaf ammoo bara dhumaati. Har'a hedduun waan addunyaa kanarratti raawwatamaa jiruun mirga jedhaan, inni amanee ofiin jedhuus kan hin amannees mirga daangaa darbee dhalootaaf kenne. Ani akka nama fayyee tokkootti mirga daangaa qabuun beeka. Innis daangeffamaa mirga wangeelaan kennamedha. Mirgi faallaa wangeelaa adeemu hundi dirqama gatii nu baasisudha. Kanaaf ani namoota fayyine jedhanii mirga faallaa wangeelaatti dhimma ba'an akka isaan hin fayyinettiin ilaala. Jarreen akkasii kun yaadni garaa isaanii seexanaan dukkaneeffameetu jira. Ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyoo sanaas akka isaan hin argineef ija isaanii seexanni jaamseera. Dammaquu nu barbaachisa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:4. Inni hamaan Waaqayyichi bara si'anaa kanaa ta'ee yaada warreen amaninii sanaa jaamseera. Inni ulfina Kiristoos isa fakkaattii Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhowweera. Hadammaqnu, yerichi ga'ee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee nu fudhata. Olifan Margaatuu maxxanse. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitawaa nu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatinaa. Yaada qabdan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma wal arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Nagaan tura.